Abbalata akkam bultan nagaa jirtani jirra galata waaqa mee harri guyyaan kun guyyaa maaliti har'a kinoo ka argaa jirtu har'a immoo misooma kaammoodha guyyaa misoomati guyyaa hojii jechuudha meeshooleen keessanillee baay'ee namatti tolu arginee jirra waan isaan hojjetanii baay'ee gaariidha namatti tolu jechuudha mee maal jettu mee daawwattoota keenyanii warroota ala taa'eetis ta'ee warroota biyya keessa taa'ee sin daawwatu mee maal jettu wanni jennuun amma asirratti kunoo meeshaan kaleessa argitan kuni meeshaan ammayyaa kun viidiyoo kana waraaba gaaf tokko tokko immoo hojii kana qabaa waan akkanaatu hojjetaa oolmaa isaa kanaafuu namoonni barbaadda yoo jiraattan akkana kana jechuudha kana hojjechiisuu warri barbaadanii meeshaan kun meeshaa kanatti fayyadamaa jechuun ni barbaaddu guyyaa biraatti meeshaa kana gatii rakasaanii kan argattanii bal'ataa meeshaan isatu qindeessee har'aafimmoo bakka mittuu waan argamne kuni kanuu lafa yala torbaatti malee meeshaan kun guyyaa hundaa qabamee jira ta'eef sagantaa godhatee mee amma asirratti gaafii tokko sin gaafadha isa qoosaa osoo hin ta'in isa dhugaa fakkeenyaaf amma namoonni hedduu hojii akkanaa kana yookaan tuffatu jechuudha mee isin warroota hojii akkanaa kana tuffatanii maal jettu amma asirratti wanni jennuuni hojii kana namni gariin dhuguma kan dhoqqee kana ceemu jira garummoo namni boruu fi kaayyoo fi jiraachuu barbaadu kana hojjetee waan biraatti tarkaanfata abbaan kamiyyuu abbaan qabeenyaan jedhame odoo kana hin hojjenne asii ta'ee baddaa sanii geenye kanarraa ka'ee mana ijaarratee kaan godhee sirra laxxafatee hojii kana hojjeteeti kanaafuu namoonni akkanaa kun waan jiraniif warroonni mana qabdani ofii keessan itti seentanii hojii kana asirraa biraatti bittanii hojiin hojjettanii mana keessan daftanii akka guddisattanii xumurattan waan akkanaati hojiin tuffiin qabu jettuun tuffiin qabu jedha shiika erga akkas jettanii gaariidha hojiin tuffatama hin qabu garuu jechuudha osoo namni kuwwan akka isin amma fakkeenyaaf hojiin kun osoo jiraachuu baate fakkeenyaaf dhoqqee bukeessan kun osoo hin jiraanne ta'e manni keenya iyyuu akkatti nuu bareedu hin qabu akkatti laxxafannus hin qabnu akkatti itti gallus hin qabnu rakkisaadha kanaafuu amma si waan gaariirra jirtu sin jechuu barbaade tana jabeessa bakka shaggaa gootani ulfaadha akkas bakka kaayyoon keenyaa shaggaa gootan namoonni hojii kana barbaadanis lakkoofsa keenyallee qabaa kun nu dawwalaa sinaa hojjisiisa gaafa barbaadan isaanuu kaan barreessu yoo barbaadan namoonni barbaadan jiru gaafa jamaan lakkoofsa sira keechisiifi kunuu lakkoofsa baalataan jira irratti ilin godhanii bakka kana kaanaatti anuu torbee lamaan booda malee hin argamu waan ta'eef sagantaa qabsiisa jechuudha nargamu iyyuu dafee abbaallata waan torbee kanaan jiru waan torbee kanaan mallakan jiru qabanii jiru haga mana fudhanii tokko baqa dallallana baqa kanaanan guddee kaayyoo kana ga'e jechuuti baqa shaggaadha haasaa abbaa miliyoon hojiin kun sinitti tole isin hojiin kamiyyuu hojjetan hojiin kamiyyuu hojiidha abbaa barbaadee beektu hojiin kamiyyuu tuffatamu hojiini kanaaf guyyaa biraa hojii kaan hojjechaa guyyaa kaan immoo hojii kana kun hojjechaa akkaatti mana namaatillee fataa bareechaa jettu akkasitti kan akkaatti laatiin guyyaa sadii guyyaa biraa furiin galbanne ittiin laxxafameet achirra lissinit dabaree qaba jechuudha wanni hin duun anamma asirratti toona laalan kan hiyyeessa na se'u arganii kaleessa iqaa kiyyallee arganii
amma ofii kaasiraa hojjetanii buqqee hojii bula makiina manaatillee ajaje Ishi. Akka samoona na bira gaa isuma angommaa lama na hanqatte jechuudha. Angommaa. Aha. Kan tumurtee gommaa lama seen qate. Maqaa atti gootu. Waan damuuzaa kana keessa. Waan gommaa tokko sin gargaara. Abboo siyaa tolu. Sin gargaara sarmu dabariidhaan. Siyaa toleedhi. Kan booda. Kunoo kaayyoon keenya argaa jirtu. Kaayyoon kunneen yoo fakkaate malee nama guddisa. Nama guddisa sirri. Hojiin kamiyyuu nama guddisa. Dhugaa keessanii. Kana fakkaata. Akkana jirra. Akkas jirtu hin bareeddu. Sin gargaaru. Maalka qoy kan naa dhufu. Biyya galabaatti isinii haru. Jenne sini. Galabaan ofiiti. Nagaa jirtu fayyuma gaarii. Akka dhaate. Enggak bakka. Enggak.